akka qorannoo qonna qulumsaatti jallisiidhaan qamadii sanyiidha kan baay'ifnu waa lama hundeeffanneeti kan kana goonu. Sanyiin qamadii Itoophiyaa keessa jiruuf qamadii Oromiyaa keessa jiruuf sanyiin jalqabaa qorannoo qonna qulumsaatirraa kan ba'u. Waggaa waggaadhaan sanyii bifa sirrii ta'een odoo walirraa hin citiin sanyiin dhukkuba dandamachuu danda'u, sanyiin oomishni isaa guddaa ta'e akka qonnaan bultoota keenya bira ga'uu danda'u sanyii lama hin baafne jechaadha. Bara darbe sanyii lama baafne, bara kanas sanyii lama baafne, amma sanyiin asitti facaasaa jirru kuni bar'een gaddaa kan ba'edha. Guutuu jedhama qonnaan bulaa bira hin geenye. Oomishni isaa yoo xinnaate gara giddu galeessa kuntaala 40 gara kuntaala 50 kan ta'udha. Hojiilee inisheetivii mootummaan kennan gurguddoo 8 tokko qabna. Sanyii rakkoo sanyii furuu fi inni lammata qamadii nyaata nuuf dandeenyee gara alaa erguudha. Qorannoon kun immoo biyya kanaatti qorannoo qamadii oomishu isa hangafaa fi isa duraati. Isa malee baay'ee biyya keenya keessa hin jiru. Kanaaf gannas eega oomishtan bonallee oomishuu qabdan jennetti karoora waliin baafannetti eega oomishni gannaa irraa ka'ee booda gara kanatti galle yeroo isaa waan ta'eef hektaara 25 bishaanis qophaa'ee jira. Sanyiin amma asitti faca'u kun asirraa ka'ee booda ganna qonnaan bulaadhaaf bira ga'aa jechuudha. Kanaaf galmoota gurguddoo magaalaa keessatti qabaman wabii nyaataa, carraa hojii uumuu, ogummaa babal'isuu fi kenna tajaajilaa jedhu san keessa gaheen qonna magaalaa olaanaadha jechuudha. Wabii nyaatas, carraa hojii uumuus, ogummaa qonnaas babal'isaa jira waan ta'eef kana ba'uu fi bara kanaa jiru. Maqaan kiyya Amiin Adam jedhama. Dhalatama naannawa kanaatti hojii nama hojjetaa jirru hojii jallisa qonnaa qulumsaati. Amma barana marsaa sadaffaa akkana jirraani haga waldaa kana keessa seene warroonni duraallee yeroo dheeraaf hojjetan jiru ani barana marsaa sadaffaa waggaa sadaffaadhaaf keessa jira. Galii hanga danda'ameen rumaa bareeduma argataa jirra. Ayee an dura shifeera baajaaji ture egaa achi dhiisee egaa waldaa kanatti as deebi'ee bu'aa gaarii argadhee jira. Maatii kiyyaalleen tajaajila ofii kiyyaallee tajaajilamaadha jechaadha waajjira kanarra.